ajjechaan uummata Oromoo irra ga'u ammallee jabaatee itti fufee kan jiru ta'uu gabaasaaleen nu dhaqqaban ni hubachiisu. Nageenyi uummata Oromoo waggoota Afriyaas kan dur dhaga'amee beekne walitti unkuramee kan jiru yoo ta'u hawaasni nagaan guyyaa gara guyyaatti guutummaa Oromiyaa keessa waraana mootummaa Itoophiyaatiin ajjeefamuun daranuu babal'atee jira. Gabaasa keelloon kaleessa argatee lixa Oromiyaa aanaa beegii keessatti waraanni mootummaa namoota nagaa afur ajjeesuun himameera. Namoonni ajjeefaman kunneen Jaafar Khalifa Hasan Mahammadoo Suleemaan Abdurrahmaan kan jedhaman ta'us gabaasichi ni ifoomsa. Lixa Shaggar aanaa Iluu Galaan keessattis qaamolee mootummaan namni nagaan ajjeefamuusaa odeeffannoon arganne mirkaneesseera. Gabaasi gara sanii arganne Allaamuddin Hiisaa dargaggoon jedhamu dhalootaan aanaa Iluu Galaan ganda Waddeeyyii Giraancee kan ta'e waraanni mootummaa wiixata darbe amajjii 9 bara 2023 rasaasaan erga rukutamee guyyaa tokkoof lubbuun ture maatii waan ittiin lubbuusaa oolfatan dhabanii amajjii 10 bara 2023 galgala lubbuunsaa darbee jira jedhan. Oromiyaa bakkeewwan hedduu keessaa kan dhaga'amu ajjechaan namoota nagaa dabalataan godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduutti maanguddoonni 3 bifa nama sukkanneessuun waraana mootummaan ajjeefamuun isaanii himameera. Yakki ajjechaa kun aanaa Jalduu ganda Kooluu Galaan bakka addaa Qooftuu jedhamutti kibxata darbe jechuun amajjii 10 bara 2023 waaree booda kan raawwatame ta'uu odeeffanneerra. Godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu ganda Kooluu Galaan bakka addaa Qooftuu jedhamutti maanguddoon ajjeefaman kunneen obbo Galataa Kumalaa, obbo Kafanaa Dabalee fi obbo Haayiluu Miidhagsaa maanguddoon abbaa maatii afurii fi isaa olii ta'anidha. Isin deeggartoota waraana bilisummaa Oromootittiin jechuun mana jireenyaa isaanii keessaa butuun caasaa fi waraanni PP akka ajjeesantu himame. Erga ajjeefamanii boodas reeffi isaanii konkolaataan fuudhamuun gara Jalduutti waan geeffameef maatiin reeffa fudhatanii awwaallachuuf gara bulchiinsa aanaa yeroo deemanitti humnoota mootummaan qabamanii hidhamuun eerameera. Namoonni ajjeefaman kunneen tuttuqqaa siyaasaarraa walaba ta'uu fi jaarsolii biyyaa kanneen wal dhaban araarsuun namoota beekaman ta'uu isaanis gabaasni arganne kun akeekeera. Gandoota baadiyyaa aanaa Jalduu hedduu keessatti gochi wal fakkaataan guyyuu qonnaan bultoota siyaasa quban qabne irratti raawwatamaa akka jirus maddeen himaniiru. Qaamoleen mootummaa erga bulchiinsi PP eegalee godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti dargaggoota, maanguddoota, daa'immanii fi hawwan utuu nafiin qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun gariin irrattidhaa jumlaa, gariin ammoo ajjechaa jumlaan galaafachuu eegaluun waggoota 4 lakkoofsiseera. Tibba kanammoo sakattaa jibbaata maqaa jedhuun mootummaan qurxummii kiyyeessuu dadhabee galaana gogsuuf yakkoota ulfaatoo uummata irratti raawwachuun akkaan hammeessee jira. Kun ammoo madda jeequmsaaf sabta'iinsi dhibuu naannichaa isa olaanaa ta'eera. Ministeeronni dhimma alaa Jarmanii fi Faransaay Itoophiyaa daawwachuuf beellama qabatanii wayitaa jiranitti gamtaan hawaasa Oromoo Jarman ajjechaan jumlaa waraana faannoo jedhamaniin Oromoo irratti raawwataa jiraachuu xalayaa banaa gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaaf barreessan. Oromiyaa keessatti lola qaamolee faannoon uummata nagaa Oromoo irratti banameen ajjechaan jumlaa raawwatamaa kan jiru yoo ta'u ajjechaan daguuggaa sanyii irratti fuulleeffatee adeemaa jiru akka dhaabbatuuf gaaffiin adda addaa hawaasa Oromoo biyya keessaa falaan gaafatamuun itti fufeera. Haaluma kanaan gamtaa hawaasa Oromoo Jarmanii ajjechaa jumlaa Oromiyaa keessatti humna faannootiin raawwatamaa jiru wal qabate xalayaa banaa mootummoota gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaatiif barreessan. Gamtichi xalayaa kana kan barreesse yeroo ministeeronni dhimma alaa Jarmanii fi Faransaay Itoophiyaa daawwachuuf qophiitti jiranitti yoo ta'u ministeeronni dhimma alaa Jarmanii fi Faransaay Itoophiyaa daawwachuuf jiraachuu isaanii hordofee gamtaan hawaasa Oromoo Jarman mootummoota gamtaa Awurooppaa, mootummaa UK fi Ameerikaatiif dhimma Oromiyaa ilaalchisuun xalayaa banaa barreessee jira. Ministeerri dhimma alaa Jarmanii fi ministeerri dhimma alaa Faransaay har'a amajjii 12 bara 2023 irraa jalqabuun Itoophiyaa kan daawwatan magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee seenanii akka jiran gabaasameera. Xalayaan gamtaa hawaasa Oromoo Jarman kun kaleessa amajjii 11 bara 2023 kan barreeffame. Ministeeronni Itoophiyaa daawwachuuf jiran kun yeroo Itoophiyaa daawwatanitti ajjechaa xiyyeeffannoo dhabe kan humnoota Amaaraa faannoo fi tumsitoota isaa mootummaa naannoo Amaaraa fi raayyaa ittisa biyyaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiruuf xiyyeeffannaa akka laatan gamtichi gaafatee jira. Oromiyaa lixaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa kan naannoo Amaaraatiin waldaangeessu irratti humni finxaaleessaa Amaaraa faandoon daangaa Oromiyaa qaxxaamuruun haleellaa uummata Oromoo irratti baneen namoota hedduu ajjeesuun qabeenyaa saamaa jiraachuusaa kan ibse xalayaan gamtaa hawaasa Oromoo Jarman haleellaa humni kun raawwatuun manneen uummataa barbadaa'uun midhaan gubatee daa'imman dubartoonni ulfaa maanguddoonni fi qaama miidhamtoonni hedduun gaaga'amu ibseera.
haaluma wal fakkaatu Wallagga Ba'aa, Walloo Kamisee, Shawaa Ba'aaf Shawaa Kaabaa keessatti gochaa wal fakkaata uummata irratti raawwatuun gochaa shororkeessummaa hojjetaa jira jedha. Onkololeessa 15 bara 2022 irraa eegalee haleellaa gareen kun raawwatu fi mootummaan humna qilleensaatiin raawwatu namoonni danuu ajjeefamuuf madaa'uu xalayaa kana keessatti eeramee jira. Namoonni walakkaa miliyoonaa ta'an sababaa kanaan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun gargaarsa namoomaa malee jiru kun namoota miliyoona 20 ol hongeen miidheen alatti ta'uu simeera. Humnoonni waraana mootummaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun jumlaan hawaasa nagaa fixaa jiraachuus hubachiisee jira. Rakkoo bal'aa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru kana miidiyaaleen biyyattii fi addunyaas xiyyeeffannaa dhoowwachuun akka rakkoon kun babal'atu taasisuu keessatti qooda baataniiru jechuun kan komate gamtaan hawaasa Oromoo Jarman akka xalayaasaa barreessetti humni shororkeessaan faannoo kan mootummaan leenjifame hidhachiifame Oromiyaatti bobbaafamuun karoora bulchiinsaa Abiyyi Ahimad Oromummaa balleessuuf baafatu ta'uu caqasa. Dirqamni hawaasa addunyaa shororkeessummaa fi ajjechaa jumlaa ittisuudha jechuun kan yaadachiise gamtaan hawaasa Oromoo Jarman gamtaa Awurooppaa mootummoonni Jarman, Faransaay, Noorweey, UK fi Ameerikaaf dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhiibbaa dinagdee fi dippiloomaasii mootummaa Itoophiyaa irratti taasisuun ajjechaa kana dhaabsisuu qabu jedhee jira. Xalayaa kanaan akka ibsametti Oromiyaa keessatti loltoota faannoo alatti humni waraana Eertiraas ajjechaa fi dararaa guddaa hawaasa irraan geessisaa akka jiran ibsameera. Kanaanis akka gamtichi jedhetti ajjechaan Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru dhaabbachuuf tumsi waraana faannoo humna addaa Amaaraa waraana Eertiraaf kanneen biroo Oromiyaa keessatti uummata shororkeessaa jiran hatattamaan bahuu qabu jechuun gaafatee jira. Lolli daguuggaa sanyii Oromoo irratti baname haa dhaabbatu, ajjechaan jumlaa hidhamtoota siyaasaa baasanii ajjeesuun haa dhaabbatu kan jedhu xalayaan kun haleellaan dirooniin lubbuu qulqullootaa galaafataa jiru haa dhaabbatu jedha. Waraana bilisummaa Oromoo dabalatee paartilee siyaasaa Oromoo wajjin karaa nagayaatiin akka mari'atamuu qabus gamtichi xalayaasaa kanaan gaafateera. Oromiyaa lixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa kan naannoo Amaaraatiin waldaangeessu irratti humni finxaaleeyyii Amaaraa faannoon daangaa Oromiyaa qaxxaamuruun haleellaa uummata Oromoo irratti baneen namoota hedduu ajjeesuun qabeenyaa saamaa jiraachuusaas gamtichi hubachiisee jira. Gaaffii sabni Oromoo afaansaa wal qabatee irra deddeebiin gaafataa tureef jiru akka gaachan haleellaa siyaasaa qolatu taasifachuun mootummaa Itoophiyaa dhimma itti ba'uuf tattaafachaa jira. Miidiyaaleen mootummaa faayilansaa akka gabaasaa jiranitti bulchiinsi magaalaa Finfinnee afaan Oromoo manneen barnootaa magaalichaa keessatti akka afaan lammaffaatti akka kennamuuf murteessuu beeksise. Kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee manneen barnootaa magaalattii jalatti argaman keessatti afaan Oromoo afaan Amaaraa waliin akka afaan lammaffaatti akka kennamuuf murtee dabarseera jechuun gabaafamaa jira. Dhugaan qabatamaan jiru garuu irra deddeebiin gaaffiin uummanni Oromoo sirna mootummaa Itoophiyaa waliin jaarraa tokko oliif qabu deebii gahaa kan arganne taasifamuun haqaaqamee bifa siyaasaa mootummaa tolchuu danda'uun holola miidiyaa qofaaf dhimmi itti ba'amaa akka ture kunis sanirraa adda akka hin taane himamaa jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa akka aangoo biyyattii of harka gaateen dhaadannoo kijibaa afaan Oromoo afaan federaalaa taasiseera jedhuun afaan faajjii fi burjaajii guddaa uumaa akkuma ture ammas mootummaan wayitaa siyaasni isaa Oromiyaa keessaa du'ee jiru kanatti of ijaaruuf deebisee gad of dhaabuuf wantoota na dandeessisa jedhu taasisuun gaaffii afaan Oromoo uummanni gaafatu siyaasa isaa akka utubuuf qabatee as ba'uusaa haalichi hubachiisaa kan jedhan haala amma dhimma afaan Oromoo wal qabatee mootummaan haasaa jiru abdii galman geenye ta'uu eeraa jiru. Haalli kanaan dura afaan Oromoo akka waan afaan federaalaa taasifametti waggoota 3 dura mootummaa Itoophiyaan gabaafamaa ture. Galmaan kaakuusaa kan ammaa akka waan afaan Oromoo tarree afaan barnoota magaalaa Finfinnee ta'utti haasa'amaa jiru mootummaan akka gaachana siyaasaa qolatutti gargaaramaa jiru ta'uu akeekaa jiran. Biyya isaa keessatti mirga afaan ofiin dubbachuuf afaan ofiin hojjechuu dhabuu bira taree mirga lubbuun jiraachuu mulqamee kan jiru uummanni Oromoo qabsoo bilisummaa taasisuu jabeessee jiraachuu irratti argama. Haala qabatamaa biyyattii mudatee jiruun mootummaa Itoophiyaa sirni bulchiinsa PP deeggarsa hawaasa Oromoo irraa akkasuma Oromiyaa keessaa qabu haalaan dhabaa kan dhufe yoo ta'u maloota deeggarsa argachuuf isa dandeessisan irratti hojjechuuf dhimma afaan Oromoo ajandaa taasifachuuf qabatee kan ba'e ta'uun gabaafameera. Gaaffiin afaan Oromoo akkasuma gaaffiin magaalaa Finfinnee fi mirga abbaa biyyummaa Oromoo kanneen ijoo deebii dhabanii jaarraa tokko oliif jiran ta'uu kan himamu dhimmi kun ammoo hawaasa Oromoo cinatti akkaan jabaa ta'ee kan mul'atu waan ta'eef mootummaan bakka madaa hawaasa Oromoo tuttuqee jaalala dhabe deebifachuuf hololaan carraaqqee kan taasisu ta'uusaas himameera.